Jira wanti sagaa jiru annaga qofti sasa jira yaada keessan kana fi uummata jirra har'a jirra kan boru akka makatamu yeroo maal akka nama deebisan kan boru akka makatamu deemna har'a jirra kana taasise guddisee rabbiin galateeffadha sababni isaa carraa kana argachuuf jechuudha. Carraa kana argachuuf guddisee rabbiin galateeffadha galanni rabbii haa ta'u. Rabbii gaditti immoo ati galatoomii. carraa kana naaf miti akkanaan si waliin haasa'uuf naaf hiyyummaa ta'uutiif guddaa galatoomii. kana taasise yaa maal keessa kan jiru na argitee itti fakkaata. Yeroo baay'eedhaaf immoo silkii fi yaalaa ture narraa kaasaan jirtu turte. Sitti murteessu siifin beeka jechuudha. Waan fuuteef waan sana keessa jiru siifin beeka. Kanaafuu isa darbee himaa miti niitii narraa kaachaa jiru keetiif narraa kaachaa jiru jedhee dhiyeessa sitti dubbachuu seentanii. Kana qofa bakka naaf eeyyamtee akkanaan si waliin haasa'u. Ayyaawwan keetiif guddaa si galateeffadha galatoomii. Hedduu si jaalladha hedduu si kabaja. Jiraadhu addunyaa yeroo fakkaatuuni. Kana taasisee wabii jechuun dubbadhee jira. Sitti dubbachuun sodaadhu. Social miidiyaatti bahee dubbadhee sagalee koo kaasee hanga nama miti gaarii miti dhaggeeffamni dhaga'anitti iyyisiise. Iyyuu kan kootis immoo carraa argadhe baganee jira iyyuu tokko hin gaafatu. Si argachuuf itti gammada. Odooti deebinaa deebisanii gaafii gaafataa jiru irratti osoo naaf deebisaniyyuu bakka jedhamudha sararee dhuunfaadhee jechuudha. Akkasii kanaafiyyuu wabii hedduu si jaalladha si kabaja. Egaa akkuma beekamu atiillee hedduu miidhamaa jirta gara biraatiin. Miidhama keessan argee anis immoo bakka baay'ee keessa kona seentee jirta. Kanaaf maal jetta? Maal jettamii kanarratti? Baay'ee jaalladha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattanii ani gaafii gaafadheetiin jira jechuudha. Gaafii gaafadheetiin jira. Gaafiin ani gaafadhe kanarratti deebii isa sunaa deebisa jechuudha. Deebii naa deebisa. Sagaleen kan koo hin dhumne hin dheeratti isinitti viidiyoo daqiiqaa 10 caala waraabu waan ta'eef akka hin dheeranneef sagalee kan isaatiitti isin dabarsa. Sagalee kan isaa dhaggeeffattanii jechuudha. Sagalee kan isaatti isin dabarsa. Rayu pakoliko nagani rosif kabajuku pakunya diskuti nagasi kowa kopelele fotokoki yawaye rebete ani sagalena ka tutte gara imoni swasatu anis nabil tutte nanar da normali ore heddu Agifadhen callisaa barreeffamni kee ilaaleen callisaa maaliifin kana godhaseetee gaafan deebisees achi onneen kan koo kan jiru bakka bira onneen kan koo immoo kan jiru iddoo bira achi keessi kee kan barbaadu waan bira keessi kee yommuu kan barbaadu waan bira kanaafi deebii kaniin si deebisuu dhabeef jechuudha.
bishaanii fi zayita walitti taana waliin simannu walirra kokolaannaa jechuudha. Argattee waan barbaadame sana bu'aa barbaadame sana fiduudhaan dandeenyu. Ani nama lafa qorraa filatu nama lafa ho'aa filatu. Onneen koo boole onneen kan kee baale. Akkamiin akka walitti fidnee araarsinu sanaa ta'uu dhabe. Sararayyuu darbee immoo ani gara sooshaal miidiyaa kanaa kaniin dhufe ispeeshaalii gamii tiiviidhaanii yeroo dhiyoodha. Yaa yeroo tokko yeroo nama biratti fudhatama argachaa dhuftu eebisumaan daldaluuf jedhanii waanuma amma ta'e hawaasa biratti fudhatama argachuuf jedhanii hirkatanii namoonni hojii hojjechuudhaa barbaadan jiru. Sayotee akkasitti kanaa godhe. Bakka kanatti maal akkanaan jedhe dhaggeessanii kabajamtoota hordoftoota koo namoonni baay'een namatti hirkatanii kan dindila nama godhatanii raawwatanii hojii namatti hojjetuudhaaf deemantu jira. Akkas yoo ta'e ifa naa godhi. Ani odoo akkas ta'e jechuudha. Odoo waan akkasii ta'e maal godhi dhifiniin miidiyaa irratti ba'ee dubbadha. Ani odoo waan akkasii ta'e hin dubbadhu maaliif egaa guys maalin jedhash jechuun beekaa wabiin naa taradda'uu hin dandeenye beektanii hin taraddaani jechaan jiru yookiin immoo iyyuu bakka yaada koonaaf hin hubanne jechuudha. Maal jedhe onneen kan koo boolee kan kee baalee naan jedhe ani shiman jedhuun beeku gar jechuun ulfaata jechuudha beektanii wanni kun hedduu ulfaata. Ani of bakka maaliifin of maal jedha shi waan jedhu wallaaleen jira bar ofiifis bakka ofii kootiifis of hintinii jedheen jira. Yaani bakka kanatti ani amma dhugumaani ani jechuudha bakka kanatti waa takkadha kanan ani of shakkisiisu yookiin immoo ofitti of keessatti qabadhee jiru takka maali yoo jettanii gaayilli ayyuutii fi kan sayidoo yoo ta'e hin uumamne yookiin gaayilli hin godhanne sayidoo fi ayyuun yoo ta'e wabii fi ayyuun akka walitti deebi'an amanamaadha. Kanarratti garuu ofin amansiisa jechuudha. Gin wabii fi ayyuun walitti deebi'uun isaanii sababa maaliitiin yoo jedhee of amansiisu yoo gaayilli sayidootii fi kan ayyuun godhamin gaayilli sayidootii fi ayyuu godhame taanan wabii wajjin walitti hin deebi'anii amanamummaadha jechuudha. Sababa kana ta'eefi ishi wabiin maaliif naa deebisee kuni baay'ee dheeraadha sagaleen isaa silkiin koo cuccufamaa jira sinitti. Jechuun ulfaata jechuudha beektanii wanni kun hedduu ulfaata. Ani of bakka maaliifin of maal jedha shi waan jedhu wallaaleen jira bar ofiifis bakka ofii kootiifis of hintinii jedheen jira. Yaani bakka kanatti ani amma dhugumaani ani jechuudha bakka kanatti waa takkadha kanan ani of shakkisiisu yookiin immoo ofitti of keessatti qabadhee jiru takka maali yoo jettanii gaayilli ayyuutii fi kan sayidoo hin uumamne yoo ta'e hin uumamne yookiin gaayilli hin godhanne sayidoo fi ayyuun yoo ta'e wabii fi ayyuun akka walitti deebi'an amanamaadha. Kanarratti garuu ofin amansiisa jechuudha. Gin wabii fi ayyuun walitti deebi'uun isaanii sababa maaliitiin yoo jedhee of amansiisu yoo gaayilli sayidootii fi kan ayyuun godhamin gaayilli sayidootii fi ayyuu godhame taanan wabii wajjin walitti hin deebi'anii amanamummaadha jechuudha. Sababa kana ta'eefi ishi wabiinoo maal ni deebinne naa deebisee kuni baay'ee dheeraadha.